wanni lamaan Oromoon dammaqee jaarame hidhate Itoophiyaa bittinneessuu qaba. Itoophiyaa bittinnooftu qofatti Oromoo nagaa kennuu danda'a. Jaalattanis dubbisanii abbaan feetan man building Minilikii dhaqaa gala nu daggar keessatti hafu. Maaliif daggar keessatti hafna? Haqi ilmaan Oromoo du'uu hin hafin. We are always in the forest. Believe me this. Kan irratti walii galla kan alaachi kenni kanuma. Itoophiyaan gaafisiin tokkoomtu gaaf Oromoon feete akku fi feete bedroomii kana nakkeen rafa bedroomii kana mucaa kiyya keen rafa yoo sabii Oromoo akku fi fedhuti ka jaarratu taate saba Oromootiif fedha suni dur dhaabachuu hin dandeenyu ammoo kana midhibiin nunjaa kasunu kullum qaanqaa ukkullo jedhaniitiin definite one talking come evidence afan to fit one kitten come ka qabeni ken dini han ka qabu no inta ilman ken danta so kana foboletiya hawantiya nuwanni nu qabsoof nufi ka alate laf jiru fatintay ka budeed ken kes jiru ka gara hada kes jiru qabsaaw jiru be aware المدران الألتو قوفاف جنبتشو كيسة ألتشو أكدن دو وفقو بيسو قبل كنافي أرومون جالاتوس جبتوس كومنتوك جالاتي قبهو قبل كاني أمة شنكو فمارا injustice against one is injustice against everybody at different ميتا نورغاي ميتا ور أوغادين رغاي ميتا نورغاي ميتا سيداما رغاي ميتا نورغاي ميتا غامبيلا رغاي our cause is the same غراغروبان قب ولين غربومنه ولين إثيوبيا صابسن سو كنافي وركون غاف إثيوبيا صابتنوفته سنجته يوفد أورومو ولين تاي يوفد قوافي منغسي تاي مرغساني كان اللي قلبك يسقبچو قبنا afan gababon Ethiopia democratic sununju Ethiopia de chapsu challa je hora bula